jiru biyyoota Ameerikaa irra jiru kanneen inta wadaaddarin naannoo isaaniin adda. Isin inumaayyuu nama yeroo jalqaba irraa biyyaa bahe waaseef godhachuu qabu eenyoo jettan isin dhugaa dubbachuuf warra biyya arabaa jiru. Maaliif ifin waraqatuma biyya kanaallee qabaatte bahune nagar bahune ምክንያት ሊያስገቡ ይችላል እንደንዳን waanuma ta'e wayitiin biyyarraa asirraa si darbuu danda'an si galchuu danda'an. Isaan ammoo koolegaltummaa biyya sanii gaafatanii ta'anii achitti hojjetanii gaafa koolegaltummaa biyya sanii biyyi sun isaan taqabbalan okay akka ummata biyya isaaniitti zeegaa isaaniitti itti ilaalamanii wanti godhamu ifin rakkoo yoo hojjete gara biyyaa qabanii hin galchan achumatti adaban malee jechuudha. Kanaafi nuu kennan ulfaataa ijoolleen biyya arabaa jirtanii kaadhaa oo dandeettan kaburuu namaa gochuuf yaada malee kaadhaa namaa kennitanii boru kaadhaan kun baay'ee ulfaataa deemaa biyya kanatti. Wallaa dhugama sitti isuma dhugaa jechuun ijoolleen amma dalagaa dhabanii iddoodhuma hunda bakkuma hunda jiran. Ati yeroo hunda rakkinuma kana qaadhaa warri naan jettaniif isuma qaaqamuu qabutu kana kaajara keenya dhageeffadhaa warri isin ta'e. Wallaahi laazim isuma qaaqamuu godha qabutu kana amma ijoollee haarawa biyyaa dhuftanii itti hojjeta maaketiya. Waajid mushkila murtii barani beeku mee barreeffama addisiisanaa barreessaa ijoolleen beeku barreeffama. Mana mucaanaa ta'uu naan jenna hattuu naan jetta dee amma akkatti arrabsuun argine isin uzu billaa mina sheetaan. Haasa'ee Ninaasa isini haasa'ana godhee dhageeffadha wallaahi warri gurra qabdan gurra manaa dhageeffadha. In tajaajilina ijoolleen dubartii keessaafu hin gowwoomina yeroo amma ijoolleen baay'een maallaqa ofii namaa nyaatamanii bu'anii gariin isaanii ammoo uduma beekan karaa jaalalaatiin namaa laatanii amma dhabanii bu'anii zeeroo ta'anii walaa jaalala sanitti nafne walaa maallaqa sanitti nafne nama maalirra dhaabbate nama haada darabaaf tura dhaabbate ta'anii hafaniiran. So amma barri bara akkasi gowwoomanii miti ufin gowwoomsina ijoollee kee. Kaayoo qabdanii gaafa biyyaa dhuftan kaayoo wayitiif biyyaa dhuftan maali kaayoon kiyyaaf keessanillee simsim wal fakkaata waan isin ajaa'ibu. Kaayoon namni biyya arabaa deemuuf hundi isaa wal fakkaata. Jaallattanii jibbitaniillee jechuudha. Maali yoo jettanii anillee maallaqa soqaa dhufe isinillee maallaqa soqaa biyyaa baatan saa walala. Garuu inni yoo biyya kana dhufan nama jijjiiree jireenya namaa jijjiiru maalidha gaafii nattaa beektanii. Wallaahi billahi ijoolleen keenya baay'een kasilaa hojjetanillee jijjiiraman maallaqa ofii karaan taane nyaatamanii suubamanii keessaaf ijoolleen dubartii jechuudha. Yookaan dargaggeessi tokko bakka si jaaladha jedhee naannesseetuma maallaqa xopirraa godhee isii xuuxee ka'ee gaafa isin haphatte jedhee achi gattu fedhiisee sin barbaaduun jedhaan. So kana ta'uun duratti of eeggannoo cimaa godha warri haarafa biyya arabaa amma biyyoonni arabaa barbe kuweetiin qofaa miti malee kan banaan taane hundi isaanii banaadha. Saudiin banaadha, Dubaay banaadha, biyya baay'ee banaadha saa. Daa'imman xixiqqoo deemaa wallaahi daa'imman yoo isiniin jedhu yaani ijoollee waggaa 15, 16, 7 haga 20 gadi. Ummata biyya keenyaa bichaadha namni umrii daa'imummaatiin biyya arabaa kana deema. Amma zeegaa biraa fudhattan hindii tanii yoo fudhattan haadhatiyyaan qixxeetti tulaas keessa jiran haadhatiyyaayuu oli jechuudha. Sunni yaada galfatanii yaadni isaanii bilchaataadha. Sibuudhaan. Indee adda jaran nama nakadha lagaan qabu isaanuu biyya kana keessatti kuno wannu mana jedhu kuno mana uffataa wanni isaaniin hojjenne hin jiru. Isinii galee biyya kana keessatti zabanyaa ta'anii isaanuu rakkattoota biyyaa baanii biyya namaatti hojjetanii deebanii rakkataan biraa ammoo rakkatee biyya sanuu dhaqee taa'ee achiin UN guutanii achi ta'an wanni si wallaa beekuu qabdan. So dalagaan hin jiru. Innaa isaan maalaa hojjetanii ree bakka dalagaa dhabanii kalaas yeroo irraa yerootti ajandaa isinii fidan. Ajandaa ittiin isin doorsisan jechuudha. Ittiin isin gowwoomsanii sammuu keessan isin hatan. Na dhageeffadhaa dhugaa jirtu isinitti hima wallaahi laaziim. Namni naga qabu kunillee maa nagaa akka dhabu beektanii tokkoffaa dalagaan hin jiru isiniin biizinasa hojjeta. Isin ijoollee biyya arabaa jirtan, ijoollee kushiinaa madaamii keessa jirtan, akkasuma immoo ijoollee baadiyyaa keessatti mazraa waan adda addaa hojjettan wanta takka wanti hunduu dhugaa isiniif fakkaata. Maaliif waan hin hubattan daddaftanii
namni baay'een keessan irra baay'een keessa akkasi shawwadamtan amma maal godhani beekan fakkeenyaaf ashitti micatti Dubaay jirtu sanii fi inna lillahi biirillee narraa bituu dhufaaramu alaykum salaam في مسجد مني شنو مسجد لا مين داخل مجمع ما في ولا ما أعرف fakkeenyaaf ashitti sayyoo fudhattanii Hamza jedhan sanii waliin fuune walillee fuudhuun hin jiru chaddaaba yaani maal godhani isin soban gara keessaatiif walii barreessanii ajandaa uumanii tokkoffaa fooloon namaan guddataa iyyeeyyeen dhufa isin dhugama isiniif fakkaatee harka dhooftanii fi giiftii kennitanii fi bakka akkas goote soba amma dhugaa isinitti fakkaatina wallaahi laazim zeen ammallee ajandaan sun yoo dhumatee laafaa dhufe ammallee maal godhani bulaa ajandaa isinii qopheessan nama lama walii galanii jechuudha keessaa gara keessaatiin isaan dhufanii walii galanii akkana waliin jenna akkana goona dhugaa fakkeessanii hojjetan dhugama kana fakkeessanii jechuudha soo isin miskiinan ta'e dhugaa isiniif fakkaateet ol utaaltanii wallaa akkana ta'e jala fiiddanii jala utaaltan kaayisi arrabsullee gift falligono guys arrabni tulfaateeti miti wallaa dhugama isiniin jedhaan naamana hingowwoomina ijoolleen biyya arabaa jirtan hingowwoomina sammuu keessan banaa laala fakkeenya mee namni ana modu nama arrabsaa jiraadhe ammisti shi sa'u no qucci biloom yaa'e usu nama arrabsaa jiraadhe nama 5,000 dhugeena laala naamantani mee bakkematti nama arrabsan bakkematti namni wallolu nama mee qaddaqee laala dhugaa jette sirrii jette yeenyaa jagna goobazii keen itti cabsi akkana godhiyeettan nattanii kalaas isaan kana argatanii isin ulfaachuudha qabdi akkami hojjettanii fidaartan isin qoy akkaan hojjenne hoyti hojjettammoo isin akkuma jedhan maashiniin hojjettammoo humna keessaniin hojjettan ana biyaaraf indeen namni akkamitti waan ofii hojjetee fidu kana akkamitti garaanyaan naajabdan ijoolleen biyya araba humna keessanii olitti bakkee humna keessanii olu taaltanii qabuuf hin fiigina humna keessanii socho'a mee amma giiftii kana yeroo baay'ee nama biyya Ameerikaa jiru nama laataa jiran darbee ijoolleen Ameerikaa jirtu biyya Ameerikaa jirtu mee ijoollee Awurooppaa jirtu mee xiiqii keessa isin galchanii beekan akka isin fakkeenya geemii kana fa'oo taphatan xiiqii keessa isin galchan duraan dursa fakkeenya akka waan sabaaf sabni fakkeenyaaf Amaaraa ebelee waliin taphataatti waan jedhamootu jira isin galee kaza isin dhugamaan siyaasaan su akkasuma deemaa rajini fakkaate siyaasaa ittiin biizinesa hojjetan kun naamana baan barbaade aaruu danda'a dhugaa jirtu isinitti maaraan wallaahi billah siyaasaa ittiin biizinesa hojjetan saba tokkorraa dhufee nama waliin geemii taphatee nu argitaniirtamme namu dhisaame namuma saba tokkorraa fakkeenya Oromoo teettee geemii waliin taphattee argitaniirtanii hin argine ani abbaan barbaade arrabsu suuneen ay malakkatani annam tokkolleen arrabsu nam tokkollee intiniin jedhu guddaa isaaniitti abbaan barbaade isaan biizinesa siyaasa ofiisin irratti hojjetanii biizinesa isin irratti Oromoo teettee geemii waliin taphattanii argine asirratti muudiin saba biraa fidan Oromoo koo akkamiin nammoo achiimne indeet shuftu amma gini naqaa dhuftaniirtam dhugaa isinitti himuuf naamuu amma kunoo laayivizimmi jedheetuma qaaqee intini jedha malee minam ababaa unkaan hin misaxxaftoal sa'aatii kana jechuudha soo kanaaf ajandaa isin umaran ijoollee kenna tasgabbaa jireenya keessan oofadhaa dura dursaati jireenya keessan beeka jireenya abbaa tokkoo tirfiidha wallaahi dhugama isinitti maaraba duraan dursaati jireenyuma keessanuu osoo isin gaafatanii osoo nama waliin teettanii namni isin irraa okee jedhee taqabbalu jiraate sinti miyaaschaggiraachuu nagar aallachuu duuma isinuu gaafatanii jechuudha jireenyuma keessan kana osoo isin gaafatanii waa meeqa waan isin rakkisu qabdan waan isin rakkisu kana dhiistanii akkami jireenya abbaa biraa rakkattanis indee ani fakkeenyaaf caaltuudha yeroo kamuu kan isiniin jedhu macheem samiiraa ta'uu hin danda'u bakka caaltuudha ta'ee dhaladhee caaltuudha ta'ee jiraachuudha barbaada akkasumatti itti fufuu barbaada gadhuma malee
eebaluu qayyi sila labbasach intalli takka diimtuu waan uffatteef anillee diimtuu uffachuu hin barbaadu nee uffakkaadheen jiraadha soo uffakkaadhaa jalqaba ijoollee keenya abbaan barbaade waan barbaade haa jedhu namni si jammar gootummaa qabu harkaan nama dhaamalee namni nama arrabsu nama gadheedha nama homaan beenne anaaf soo arrabni isa keessaa ba'ullee ana homaan itti fakkaatu isinii galee kanaafi isin duwwaa namni isin araarsullee hin jiru duwwaa wantini jettanii fiddanii nama jidduu buutaniitiin walii haadha manaatiif abbaa manaa jidduu seenina ganama wal fixanii galgala walitti deebanii bariisaa guyyaa lammaffaa waliin qaaqaaranii argitan iddoo amma isin jidduu dhuftanii isiirra gortanii isaa walloltanii isa eentu walii araarsa lammata namni hin jiru soo kanaafu qarima goraa laalaa ijoollee teenna tasgabbii isin barbaachisa wallaahi tasgabbaa haati manaatiif abbaan manaa akka waliin lolle hin jiru wal lola maru jaalalillee haga fedhe yoo jiraate sawu ixxaallal wal lolanii diqqoo turanii walitti deeban sanirra yoo tare isinii miti ka jidduu galuu qabu jira maatiin biyya faamiliin ka walitti heerumuuf wal fuudhuu isaanii beeku maanguddoon jira akka biyya keenyaatitti innasuun mahal ገብቶ ማስታረቅ የሚችሉት እንጂ isinii miti isinii galee akkasitti jireenya mataa ofii jiraachuu waan caaleen jiru kan duniyaa kanarratti jechuudha of fakkaatanii jiraachuu wanti caaleen jiru wallaahi ishee habiibtii xiyyaatiillee nagaannaa ture እና akkasi akkasii uffakkaadha ijoolleen biyya arabaa jirtan waan qabdan qaqqabadhaa keessaafuu warri raasaa keessa hojjettan haalli jireenyaa baay'ee waan ulfaatee jiruuf waan hojjetattan bobaa keessan jala kaawwadhaa ofirraa hin fageessinaa isinii galee kaleessa yeroo dheeraa maatii keessaniif taataniirtan ta'a maatii keessanii gootaniirtan rakkataa gargaartaniirtan ta'a amma yeroo kana ofii keessanii yeroo jiraachuudha qabdan maaliif jennaan dalagaan hin jiru keessaafuu ijoolleen raasaa keessa hojjettan jechuudha waan qabdan seef godhaa dhugaa isinitti wallaahi dhugama isinitti maara wanna qabdan seef godhadhaa isin akkatti rakkattanii hojjettan akkatti isin miidhamtanii hojjettan ka beeku isiniif